jaartii tee talamata wajjina shaayii bunnaa jechaatiin manni kee kan dura akkama sumayyaati. Ariam. Iji naccite eefi kumtaala dhibba sadii wanti kiiloo. Yoo yaa shama daawwattoota Oromaan akkam jirtu cidha Saidoo isiniif qabadee dhufeetiin jira. Itoophiyaa keessatti bultii godhatuuf miliyoona 2 ol akka isin barbaachisu quba qabdanii isin dhageessanii jirtanii baasuma ajaa'ibaati bar. Dabalataan hayyuun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jechuutti jirti akka musliimatti yookaan tolfattee akka musliimatti as baatee inumaa assalaamu alaykum jechuutti jirti. Akka jedhu hayyuu yoo musliima taate dhugumatti akka misilaa dubbiin garam deemaa jirra yaa jirana. Saidoo mqoy nu maal yaadde nu miskiina kana mee warra bultiin godhatin kana maal yaaddeen jedha bar mucayyoo tan amma miliyoona ol itti baastee fuudhuu deemtaadha mana godhatu deemta amma dhugumaan fuudhuu deemtaayyuu daawwattootaaf kabajamtoota reakshiina bareedaa irratti godhatin jira jechuudha yaada kiyya irratti kennadha waan ajaa'iba viidiyoo kana keessatti argitu sangaa loonii meeqatti akka Itoophiyaa keessatti gurguramaa jiruu fi aruuza nama tokkootiif maal akka barbaachisu har'a viidiyoo kana keessaa ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya namoonni chaanala kanaaf haaraa ta'an subscribe godhuu hin dagatina viidiyoo like haga dhumatti meen waliin tura viidiyoo ilaallee walitti deebina. Daddaffiyaatan tama jennaan keezii viizaa wanti isin dhufe nu dira warra diikoora dunkaana dalagu waa hunda qopheessinee jirra meeshaalee hin bibbinnaa mana naafuu mana haaraa gallaa jechuudha. Manni kee kan dura akkama sumayyaati. Ariam. Isin ka isiiti yeroo isin dhuftutti sigare. Akkas kanaafuu maal faana wajjani sheefni maal jedhee nu barreesse gosoota atikiltii shankortii kiiloo 200ti akkasii silaa ceedha bareedaa ta'uu naan jettesitu akkasuma godhe. Dubbii amma Saidoon jedhee hayyuun deebifteef kanarratti dhiyoo tana keeshaa tokkollee yoo nu buufte mana xiqqoo ishillee yoo arganne achuma keessatti anaafeti walagannaa jiraanna hin jenne qooy hayyuu dhiyoon tana amma immoo akkamiin eeyyee jetta ajaa'ibaa bar dhugumatti mee laala gaalaal dhiyoo tanaa numa hin jenne laal eenyumtu bar shamarri kamiyyuu bar nama waan qabne kanan feetu bar nama waa qabu feeti osoo waan fedhallee dhabe guyyaa aruuzaa san jechuudha akkuma irraa bal'isee tolchee jireenya tolchuuf feeti malee namni rakkoo keessa jiraatu hin jiru shaaxira nama itti fufa. Lama jechuudha. Qullubbii adii immoo kiiloo 10 nu ajaje. Eefi kumtaala 300 kumtaala 3 jechuudha. La hawla wala quwwata illa billah. Balaa miskiinni fuudhu bahee bar miskiina maal yaadame biddeena qorteef mee daawwattoota kiyya irra choofeetiin isin dhageessisa jechuudha hedduutu jira sagaleen dheeraa waan ta'eef jechuudha. Lukkulee 30 lukkuu 30 horsiisuu jedhamu. Horsiisuu dha. Maal gochuu dha? Kan hundaa situ arge aariin irraa qabdan fakkaatu. Situ barreesse dheedna fakkaatu. Bareedu qaba. Sargi bareedu qaba. Namni asantama kana waamne kun dhufu baree barbaade. Een dhufa. La ilaha illallah. Namni sargi mee dhaggeeffadhaa gaa daawwattoota kiyya dhugumatti mee qalbii dubartii kana laal anni wanta namaaliin jedhe goolii galchuuf deemti malee akkuma Saidoo goolii galchituufi malee eenyumtuu jireenya rakkoo keessa namni jiraatu fedhu hin jiru hin jenne jechuudha argaa mee gaa laal amma wanta na waa tokko sirraan barbaadu bakka anumaa fi ati wal argannaan mana xiqqaa wayii kan bordoda wayii qabullee ta'u jechuudha keessa ni jiraanna xiqqoo illee madaabarallee buufannu jettiin jechuudha amma immoo dirqama ba'uu qabaa tottoluu qabaa aruusni tottoluu qabaa namni illee ni dhufaa tilal way dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiiftan hundumaafuu Saidoo baasii dila kana maal jechu qoy Saidoo nu maal yaaddime qoy xiqqollee nu yaaddu yaawoo boleeyyanuma kan kee kasi duubatti akkana yaadi xinnoo ishii amma qoy atiin qabde akkanatti fuudhuuf deemte ishii warri hin qabne oo miskiinni akkanatti qalbii maa cabsitamee akkamtaa bakka bar namni yaadumaan dulloomee jira barama jechuudha dhugaa rabbii bar yaadumaanuu dulloomne bakka akkamitti fuudhuun barreedde miliyoona takka jechuun maal jechuudha jira kenna bar ganaa kan maatiittu achi waan kennini wanni wacii bicharratti ba'uu deemu miliyoona caaluuf deema bar waan isin ajaa'ibu jechuudha viidiyoo Adaamaatu birratti dhaqaatii daawwadame waan isin dhibu bar dhugaa rabbi an baay'ee na dhibe mee Itoophiyaa maal keessa akka jireenya Itoophiyaa viidiyoo kana keessatti gara dhumarratti isin argisiisa amma malee viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina. Qotiyyoo 2 jedhee hoolatii 15 jedhee ture 4 deebise hoolaa 4 fi qotiyyoo firii 2 guutuu akkaataa itti qallu hordoftoota daawwattoota kenna ganda kennatti yookaan naannoo kennatti uummanni waliin jiraata jechuudha. Musliimnis kiristaanis ganda keenya yeroo wal waaman uummata yoo kiristaanni cidhan waame warra musliimati jedhetti kophatti waan dandeessan qalaaf warri musliima illee cidha godhee warra kiristaanati kophatti qalaaf jechuudha. Amma sangaan tokko guutuun musliimaa fi hoolatii 4 wajjin sangaan tokko guutuun kiristaanaaf kan qalamu jechuudha. Lukkulee 30 illee waan kana dalagaan beeku silaa ogeessa ajinee nama nyaata bilcheessuudhaan
Ani amma haasaa Sayidoon hanga amma haasa'e kana keessa bakka amma haasa'e kanattu na gammachiise. Haasuma fakkeenya viidiyoo inni guyyaa kaleessaa waraabe kana keessa viidiyoo hunda keessa kan na gammachiise haasaa tokkittii kan jechuudha. Maaliif ani by the way namni yeroo namni waan amantii namaa walitti qaba amantii namaa adda adda hin baafne gizeen arge baay'ee gammada maal akka ta'eef hin beeku. Dhugaa rabbii hedduun gammada keessafuu waan kiristaanaa fi musliima addaan hin baafne kiristaanaa fi musliima walitti harkisa. Dhugaa rabbii akkan jaalladhu hin beeku maaliif akka ta'e beeku keessi kiyya baay'eetti na gammada jechuudha. Maaliif gammadde yoo naan jettanii yeroo obboleeyyan keenya kan kiristaanaa fi kan musliimalleeti kophaa akkasitti qalan yoo dhugaa taate aruuzni akkasitti godhame akkasitti kophaa qalaniif jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee namatti tola jechuudha. Bakka Oromoo jechuun akkana laal akkana kiristaanallee kophaa musliimallee kophaa akkasitti fakkeenyaaf yeroo kiristaanni sargii yookaan du'aayii tokko godhate jechuudha. Musliima akkasitti kophaa qalan yookaan ayyaana yoo ta'e illee ayyaanni sun yookaan kiristaanaa ta'e kophaa qalamaaf jechuudha musliima. Wanni akkasii Oromiyaa keessatti hedduu jira beekaa ganda keessa jiraate oolteen beeku malee ganda keenya hin jira amma. Yeroo fakkeenyaaf ayyaana musliimallee kiristaana ollaa jiru kophaa waa qalamaa jechuudha. Akkasumallee yeroo aruuzaallee haala saniin kiristaana kee kan kee jiru qaltee nyaachiftee obaastee inumaa warra amantii kan kee qabu san caalaa jechuudha. Isa san kabajjee akkasitti waliin jiraatama jechuudha. Galaan Oromoon akkasitti kan nyaatu afaanii wal fudhate amantii waliin qoodu akkasitti waliin jiraata. Baay'ee na gammachiisan dhugaa rabbiiti. Sangaan tokkichi gaa meeqa Itoophiyaa keessatti akka ta'ellee walumaanuu dhageenye gaaganaa ni baaraddu. Baruu waan ajaa'ibaati. Hoolaa dila kana Sayido hoolaa dila kana bakka maal qaba hayyumatti kennite hayyuu naa hedduu bakka haraashii dila kana haraashii kana hundallee qotiyyoo lama qotiyyoo lamarra bar birrii 300 qotiyyoo lama bakka miskiina tokko yoo sadaqatti maal qabdame dhugaa baay'ee nama dhibba wuy ani amma hedduu rifadheeyyuu fuudhuun hin barbaachisu amma Itoophiyaa keessatti bakka amma booda jaartiin dhiirti shayxana jaartii godhatuu qaba. Dhalaalleen shayxana jaarsa godhatuu qabdi yookaan shamarreen shayxana jaarsa godhatuu qabdi bakka maal godharree jireenyi hin jiruyyi hin mufatinaa gaayis hin beekaatiin jedhaniyyi itti fufa. Meeshaa guutuu keetiin bilcheessan ka ofii fidanii ka dhiyeessullee jira biffee jechuudha ka godhamu haala kanaan cidha keenya dukkaana keessatti dukkaanas bakka lamatu waa hundaan adda addaa mataana zorsite anatu yisuu miisi zorse sina baro akka osoo achi nafti akka jedhe baga feetu hundaafu gadaa mataan si zorra yaa'u hidhaa keessatti atumaa fayyaa qabattee birrii subboo birrii inni baddi malee inni bada atumaan baga jiraatti. Nanti aku start Bocci kana arge. So achi wandu tef mal kabe. Ha? Atindu ini wanan malle ini dema ne dufalle inshallah. Ha? Kana forta tas ke video miliyan naga chuka bdan bocci kana butu baze. Video andalo kana miliyan nagoda. Dhugaa dubbatuuf daawwattoota kiyyaa bakkuma kana sappoortii wal godha waan biraatii miti namoonni Sayidoo dinqisiifatan jechuudha. Jaalattanillee jibbitanillee dinqisiifatuu baattanillee baasii isiniin gaafatu waan ta'eef Oromoo dhiiga keessanii dhaqaatii Adaamaa tuubii irratti daawwadhaa viidiyoo isaa kana piliis Adaamaa tuubii irratti gaddisee waan jiruuf guyyaa kaleessaa dhaqaatii achirratti daawwadhaa viidiyoo bareechaa viiyuu ol kaasaa jechuudha. Xiqqollee taatu galii hanga tokko waanuma itti baasellee dhabu hanga tokko irraanuma argata waan ta'eef achi dhaqaa video sarachirratti ilaalaan isiniin jala achumaan chaanaala sanillee subscribe godhuuf hin dagatinaa please. Malla guddaa namaasisu deemti kana hundaa badii kiyyaa ofirra fudhee waan godhamu sheefota dubbisnee hedduu wal mormine maali gabaabsaa goonam eega sheefa waamtan warra nyaata bilcheessu eega waamtan dirqama waan nu jenne ta'uu qabaa jedhanii haala saniin qopheessaa jirra jechuudha. Kanaafuu dirqama nuti kana hunda binne qopheessuu deemna. Beeki gaa sirbaa dhufanii jedhan fuulan dhoffatanii jedhan gaa hoggaalaan sirbaa dhufanii fuulan dhoffatanii warra abbiyyoo gaa baaliyyoo sanin beektanii miti warra abbiyyoo yeroo dhaqan bakka sirbaa dhufanii fuulan dhoffatanii ti ofirraa fuudhiti rukuti jedhanii laal harka waliin jechuudha qaw waliin godhan gaalaal hin beektanii miti baharoo akkasitti oofanii jechuudha. Fuulan dhoffatu baay'ee way namni dirree sheeku seen dhaqe fuulan dhoffatu jechuudha. Maaliif fuulan dhoffatu wanni hundumtuu ifa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf erga fuudhaa baate duraanuu hagumaatti goolii galtuuf mucayyoon waan barbaadu siin jetti malee namni waan barbaanne hin jiru amma waan gootuun qabduuti dhandhamadhu siituma gaa dhandhama baasii Itoophiyaa kana usiituma dhandhamadhu jireenya waan gootuun qabduuti. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiifta garuu Sayid koo dhugaa dubbatuuf baay'ee na gaddisiifta jechuun waan biraa miti akkana baasii kana bakka bar gumaa bituu jirta bar Sayid koo gumaa bittaa bar
Ndee gumaa bituu jirta bar gumaan nama tokko bar Itoophiyaa keessatti dhugaa rabbii miliyoona dhaquu bar nama tokko amma konkolaataa yoo dhoottee ajjeeste birriin isaa miliyoona tokko dhaquu bar dhugaa rabbii miliyoona tokko dhaqu namni gumaa kafalee baay'atu jiraami miliyoona tokko dhaqu amma bar kun miliyoona oliif deema bar. Yaasabani liwaggaru. Araashiin akkana fakkaatti gaa kun araashii Itoophiyaa wayi magaalaan Itoophiyaa sun dhugaa rabbii hedduu. Enggak roga gabaa jira. Sangaa lama bitu deema aruusa kiyyaaf yookaan sarki kiyyaaf du'aa godha isin waamee jira kottaa wajjin. Qoy namumti Itoophiyaa kun yoomuma ulee ofirraa lafa kaayaan kanuman na dhibee barbaadu. Waaw. Dhumni beeka yes maxaallu. Sadaqeeffadha kuma dhibba jedhanii kuma dhibba sadii. Esu 68 ijoollee jireenya Itoophiyaa keessaa kuteetii namni biyya ambaa jirtan dhugaa rabbii dalagadha. Waaw abboo kun maal fakkaata gaa kormi diimaa kana laalame isa kana jechuudha. Rabbii laala. Gooba isaa waan fakkaatu laalame dalluun kun naannoo keessanitti maal jedhama? Naannoo keenyatti dalluu jedhama. Makakkalenya maanno? Akkasii. Irra rakasa kuma 45 fa'a. Yoo jabbilee taate malee. Baree waagaa. Hayyootu. Maazar እንዴት ነው? Akkana jira caqaa sangaan ajaa'iba. Kan daawwattoota keenya kabajamoo gabaan Itoophiyaa illee kana fakkaata jechuudha. Qotiyyoon tokko gaa hanga 150,000 160,000 gurguramaa jira. Ayyuun dirqama maallanni guddaan bahuu qabaa jechuutti jirti jechuudha. Bakka aruusa keenya irratti maallanni bahuu qaba. Inumaa hin xiqqaatee jetti bar kanumaanuyyuu dhugaa bar ni xiqqaatee jechuutti jirti bar ni xiqqaatee bakka maallanni hin ga'uu eenyumaa baasiin hin xiqqaate jechuutti jirti jechuudha. Akka gumaa namaa bitanitti bituutti jiru kana biraanii jechuudha. Walumaa galatti dhugaa rabbi obboleeyyan jireenyi Itoophiyaa baay'ee viidiyoo kana keessaa waa baay'een arge jireenyi akka kara samii kute jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Qotiyyoon tokko birrii 150 ol darbe jechuun bar jireenyi bakka bar maal jettamee isin hundumaafuu rabbi nagumaa godhu saayidillee gaayoo cidha godhatte cidha nagaa rabbi siifaa godhuma jenna waan biraa waan siin jennu hin qabnu siifaa qajeelchu akkasi daawwattoota kiyya osoma nu itti iyyinu osoma nu hin fuutu ayyuu tana hin fuutu jennee dura dhaabbannu mucaa gurbaa kun of fuute mana galfatte ayyuun harkiste sumayya harkaa baafatte waa goonu hin qabnu gaanu iyyi osoma mortuu ka inuma horaa jedhani osoma nu itti iyyinu saayidoon hormaataaf deema kunooyi rabbi walii haa qoodu gaa nama jaalala namaa gidduu seenee miti nuyi rabbi isaan hundaa waliif haa qoodu sumayyallee rabbi waliinitti nagaa godhuma jenna daawwattoota kiyya kana fakkaata viidiyoo narraatti namoonni chaanaala haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina akkasumallee viidiyoo yoo isinitti tole like godhuu hin dagatina waan isinitti mul'ate komentii jalatti barreessaa isiniin jedha daawwattoota kiyya viidiyoo reakshinii irraa qopheessa sumarratti kan goolabamu ta'a viidiyoo itti aanu hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.